Ashama harkafuun hordoftoonni Abduu Moobaayilaa biyya jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan waraana jalqabaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu Moobaayilaa subscribe godhaa maamiltoota keenyatti dabalamaa manni mana keessan nutilleen isin simanna. Waa'ee viidiyoo kaleessaa kanarratti dhugaa jiru takkaan adda isiniif baasuuf dhufe. Viidiyoo kanarratti kaleessaa namni liivin seeniin akkasuma namni waa'ee viidiyoo kanaa hin dubbatin namni waa'ee viidiyoo kanaa isan suukanneessin hin jiru jechuudha. Viidiyoon kun jalqaba yeroo gadi bahu hedduu takka suukanni uume dallansuu guddaa kaasee ture osoo achirraa hin turin hattuudha ka jiru dubarraan dhufe jechuudha. Egaa inni hattuudha jedheetiin waa'ee viidiyoo sanii gadi baheetiin dubbatee booda viidiyoolee hedduutu faca'e keessattuu viidiyoo lama kan faca'e jechuudha. Waan isheen yeroo sannuun jedhe intalli hattuudha amantii biraati hordofti amantii muslimaatii miti. Inumayyuu bilbila ebaluuti fudhattee bilbila sheeka ebaluu fudhatte jedhee maqaa dhaheeti. Saniif poolisiin hannarraa is dhaabadhu uffata kanas ifirraa baasi jedhee poolisiin isiin dinnaaniin akkasitti dhahe ka jedhu kan inni nu qoode. Taateen kunis kan inni ta'e Baalee Dambalitti baatii 4 dura tahee jedheeti jechuudha kan inni nuuf qoode jechuudha. Kan inni nuuf qoode kana fudhannee nuti jechuudha. Nama sheekaati illee waan ta'eef amaneeti namni hundinuyyuu boodarra viidiyoo isaa kana sheer godhutti gadi ta'a jechuudha. Viidiyoo kana keessatti dhugaalee arge waan achi booda arge takka adda isiniif baasuu barbaadeeti waan qabataman amma viidiyoo irratti agarra jechuudha. Maaliif jennaan as keessatti fakkeenyaaf miidhama hayyoota yookiin immoo dubartii tanaa jechuudha. Cubbuu isii mudate nuti illeen wal jalaa harkifneetumaan gartee sooshaal miidiyaa kanarratti inni kan gartee ka jalqaba isii sanii rifate boodarra immoo eegaa hattuu taate anfaa yoo hattuu taate haatumamtu haga jedhu takkaan yeroo kana isin jedhu beekan haatumamtuun an kaleessa jedhe sun isii karas kallatti seeraatiin jechuu kiyyaa miti nama tokko hattuusaa ta'u kan nama miidhesaa ta'u kan waan fedhe balleessa iyyuu seera kan gaafatu garuu immoo biyya san keessatti namummaan nagaatu meeqatu miidhamaatiin jira yoo hattuu taate dantaadhaa ka jiruudha. Akkanumatti akka nama tokkootti yaada kiyyan kennadhe malee seera jechuu miti. Nam tokko yoo hattuu taate maaliif tumamti seerri akkas jedha ka jiru namoota hedduutu katabdan komantii jalatti jechuudha. Seera jechuu kiyyaa miti. San akkasitti naaf hubadhaa tumaan kallattii kamiiniyyuu milishaadhaaf, poolisiidhaaf, waraanaa fi kallattii kamiiniyyuu seera keessan jiru sirri lemti. Hattuu miti waan fedhe yoo ta'e abbaa barbaade yoo ta'e seera kan itti murteessu seerri haatumamu jedhus haaduu ajjeefamu jedhus bilisa jedhullee seeratu waa jedhaan. Seerri yoo hojirra oole jechuudha. Tole waa'ee viidiyoo kanaatiin wal qabatee dhugummaa viidiyoo kana keessatti mul'ate takkaan isin agarsiisa. Odoo karaa viidiyoo isaan facaasanii sanitti achi hin dabarre dursa BBC'n irraan tana waa'ee kanaa irratti bulchiinsa naannoo sanii fi namoota naannoo sanii irraa odeeffadhee jira ka jedhu haala kanaan dhiyeesse. Viidiyoo qaamni nageenyaa mootummaa dubartii uffata hijaabaa keewwatte yeroo dhaanu agarsiisuu fi guyyoota lamaan kana miidiyaa hawaasaa gubbaa bal'inaan qoodamaa tureef dheekkamsa kaasee irrattidha. Galaanaa dhimma kana ilaalchisee hanga ammaa wanti beeknu maalidha? Ajee BBC'n dhimma kana irratti odeeffannoo hanga ammaa sassaabeen ta'iin kun godina Baalee keessatti raawwatamuu aangawoota irraa odeeffateera. Bulchiinsaa fi nageenya aanaa Gaasaraarraa hooggansi dubbifne ta'iin kun magaalaa Dambal keessatti raawwatamuu himaniiru. Ta'iin kun waggaa 2 dura kan raawwatame ta'uu fi tibba kana miidiyaa hawaasaa gubbaa qoodamuu ibsaniiru hangaan dubbisne kuni dubartiin viidiyoo qoodamaa jiru irratti ulee poolisiin dhaanamtu gabaa keessatti hanna raawwatteeti jechuun dhugaan jiru kana jedhanii hangaan aanichaa nutti himaniiru. Gama kaaniin itti aanaa koomishinara poolisii godina Baalee kataan gargaaraa koomishinara Jeelaan Amaan dubbifneerraa ta'iin kun akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2014 keessa raawwatamee jedhamuu nu ibsanii jiru. Ammoo dhimma kana iddoo itti raawwatame jedhamu irraa qulqulleeffachuun ummataaf ifa akka godhan himanii jiru. Ta'iin sun haala itti raawwate qorachuufis garee akka dhaaban dubbatanii jiru. Miseensi reebicha raawwatu eenyu amma eessa jira ka jedhu akka qoratan dubbataniiru. Dabalataan dhimmicha qaammee 5 akka dhaga'anii fi har'a ayyaana ta'utti qorannoo eegaluu akka hin dandeenye nutti himanii jiru. Yeroo qorannoo isaaniitiin waan irra gahan ummataaf akka ibsanis dubbatanii. Gabaasa BBC'n galgala kana gabaaseedha. Dubartii ta'uu hin wakkanne dubartii dhagaruu magaalaa keessatti hijaaba uffattee hojii hannaa waan akkasii raawwattee fi dhaaramtee ammoo akkasuma kunuu sirri miti seeratti dhiyeessuudhaaf qorannoo irratti dhiyeessaa jirra. Waggaa haaraa ta'utu mushaagalee afaan Oromoo isin hiikuun hin barbaachisu jechuudha. Dubartiin sun musliimaa miti waan biraati yookiin ammoo gartee dhiira taate akkasii miti dubartii ta'uu asitti mirkanaa'ee jira jechuudha. Eenyuun warruma hojjate gartee kan fakkeenyaaf naannoo Dambal Baaleen keessa bakka itti wanni kun taahame irratti jechuudha. Akka dubbiin nama harkaa wal dha'uudha. Tole hayyee gara viidiyootti achi dabarra. Fakkeenyaaf jalqabaa argitanii jirtan beekaatumaan viidiyoo ka oriijinaalaa kana ilaala. Hayyoon tu'amtu kun dubartii ta'uu isii ni beeksifti dura tokkoffaa jechuudha. Dubartii fi dhiira addaan hin beektaa. Tole hayyee dubartiis ta'uu haa baattu haa taatullee uffannaa isii kana ilaalaa fakkeenyaaf amma uffannaan isii kanaa ka viidiyoo oriijinaalaa irratti akkanatti uffattee jalaan gurdii akka gartee maaruun akka waan diimatti achi dhiyaatu akka bunni takka ifirraa qabdi. Akkasuma kopheen isiin ofirraa qabdu sandala kan dubartiiti jechuudha.
Ka isaan ammoo gartee yeroo masan akka waan tumanii bilbila irraa fuudhuudhaaf yeroo sanatti bilbila si kennuu diddee akkas waan jiru bilbila irraa fuudhuudhaaf akka waan godhameetti yeroo masan akka waan fattashanii viidiyoo biraa duubaan gabbaasan jechuudha. Viidiyoon gabba'ee lameen kana inumayyuu dhiira godhanii fidan jechuudha. Yeroo san Ustaaz Sa'ad akkaataan inni ittiin nuuf himatti intalli sun musliimaa miti amantii biraatti hordofti. Dhalaa ta'uu nuuf himee dubartii ta'uu nuuf himeeti garuu ammoo amantii biraa hordofti isiin hattuudha hannaaf uffata san akka kaatteeti. Viidiyoon isaan lammataa agartee akkasitti dhiyeessan hijaaba gurraacha itti uffisaniiti nama dhiiraa ta'uu nu agarsiisuuf bilbila sheekichaallee fidi jedhanii bilbila sheekichi jedhe san jechuudha. Bilbila sheekichaallee fidi jedhaniiti akkas yeroo gartee isii kana hin fattashna jedhanii as baasan nama dhiiraa jechuudha. Isaanis akka waan yeroo san nu waliin arganitti mataa akkanatti hidhate malee laal dubartii iyyuu miti jedhanii akkasitti baasan. Garuu viidiyoon isaan lammata hojjetan kunii fi kun wal addaa jechuudha. Ka isaan lammaffaa dhiiraaf fidan kuni gonkuma viidiyoo kanaa miti. Uffannaa isiitirraa iyyuu kaasii ka orjinaala laala gurdii akka diimaadha jallaabiyaan isiitiyyuu wal adda lalti qashoo halluun isaa wal adda jechuudha. Gurdii jalaan qabdi akkasuma gartee shabaxii jalaa qabdi jechuudha. Shabaxii dhala tagamana ammoo jallaabiyaan isiitis halluun isaa wal adda. Lammaffaa namnummaan kunuu dhaabbanni isaa wal adda laala malaal akkatti bal'aaltee ni beekta. Namni kun garuu amma walumaa gala viidiyoo kanaa miti isin jechuu barbaadeetti beeki waan kana nuti amma ajandaa godhachuu osoo hin ta'in waan kaleessallee irraa waraabneef arra dhugaa jiru tan ammoo adda baasuu qabna jechuudha. Dhaabbanni nama kanaatis akka namni kun saayizni isaa tokko miti jechuudha kan isaan dhiyeessan kana. Kalammataa tokko viidiyoo lama kan isaan dhiyeessan amma kana laalaa fakkeenyaaf waan akka bosonaa wayii keessa jechuudha. Laal kopheen isiin jalatti uffatte takaanitii fi kophee tanaa lama garaagarummaa jiru jechuudha. Akkasuma gurdii jalaan jiru jechuudha. Viidiyoon kun ammallee ka tokko laal kan akka bosona keessatti fattashame kana jechuudha. Bosona keessatti fattashaa jiran fakkeenyaaf kama dhiiraa kana jechuudha. Kaan ammoo mana wahii bakkuma itti gartee akka tumamtee san tafakkaattu wahii biratti jechuudha. Yoo viidiyoon kun sadii nuun jedhan malee ka tumame kana ka bosona keessatti amma fattashan kanaa fi akkasuma kan gartee mana keessatti fattashan kana jechuudha. Walumaa galatti viidiyoon kuni kakalee gartee nuti sheer goonee hattuudha jennee nuti illee gartee ragaa baaneef sanii fi viidiyoon har'aan tana faca'e kuni tokko miti jechuudha. Asirratti dhugummaa jiru fakkeenyaaf aga odeeffanneeti jechuudha. Nam tokko waggaa 10 dura ta'e jira inni kaan ammoo gartee waan mobaatii 4 duraati jira inni kaan waggaa 3 duraati jira. Akkasuma inni kaan ammoo wanni takkatti maalinni dubartiin sun gartee dubartii muslimaatii miti yookiin ammoo har'aan tana ammoo dhiira iyyuu godhanii mere. Kana yeroo jedhamu beeki dubartii muslimaa yoo hin ta'in ta kiristaanatti uffata kan uffateefidha beekamu wanni amantii jechuun waa'ee amantii as keessa fidaniif jechuudha. Warri daldala biraatiif fiduu danda'a warri dhiyeessa jechuudha. Kanaafuu dubartiin sun ammoo dubartii muslimaatillee akkasuma gartee uffannaan isiin uffatte suni nama muslimaa waan taateef uffatte akka jedhamu nama amantii biraa hordofuu miti garuu ammoo hojiin isii maaliidhaan akka ta'e hin beekamu maaliidhaan akka tumamte hin beekamu malee warri jedhan illee jiru jechuudha. Dambal irraa jechuun baalee bakka isiin goote kanarraa haqa infoormeeshina fudhannetti jechuudha. Dabalataan irratti gabaasa BBC san irratti dabale viidiyoo kaleessaatii waliin gonkoma tokko miti jechuudha. As keessa duubaan amma cubbuun guddaan jiraatuu fi haqa namitti tanaa gartee haqa namitti intala tanaa rabbiin gadi baasuudhaaf laala mi'a fakkeenyaaf as keessatti amma shiramee qachuudha waa sadii jechuudha. Gabaasa BBC miidiyaa guddicha saniif gartee infoormeeshina kenname. Viidiyoolee isaan gartee waan kanaan shawwaduudhaaf kunoo bilbila sheekichaa irraa fuudhaa fi fattashaa jedhanii ittiin qopheessan jechuudha. Uffata isaa adda adda godhanii kophee isii adda addaan godhanii bakki isaan itti dhaaban ittiin fatashaniyyuu wal addaa jechuudha. Kara biraatitti gartee dhugaa jirutti yoo as deebine taateen akkanaa kun baay'ee salphaa waggoota jahan kanaa aayyoon Oromoo wanni akkanaa kun baay'ee xiqqaadha kun amma ulee laastikaatiin akkas tumee gartee laaffisee kuffisee jechuudha. Milishaan waan dachaa meeqaan kana caaludha kan inni hojjetaatiin jiru jechuudha. Waa'ee viidiyoo kanaa ammoo silaa dhugummaan as keessatti gartee akka godhamuudha malee tokko bara fakkeenyaaf amma dogongorummaan guddaanu tokko amame namoottu achi hin dabrime uffata nama caalachuu kiyyaa miti beeka. Uffata san silaa irraa baasanii mee eegaattu taate irraa baafadhu jedhanii akkasitti uummata duratti waraabanii maa saaxiluu dhaban nama akkanaatu jira hattuu akkana irraa of eeggadhaa kunoo namni kun minomaa dhiira ta'ee jechuudha. Dhiira namni kun irraa of eeggadhaa hattuu akkana jira hijaaba uffatte hayyee yoo dhiirallee ta'e yoo dubartiis taate kunoo dubartii yookiin ammoo kan musliima iyyuu ta'e uffata musliimaa kan uffatte ji'anii silaa irraa gadi yaasanii akkasitti qabataman agarsiisan ture jechuudha. Jalqaba uffatuma san waliin dhaanuu nu sirrimte jechuudha. Kara biraatiin ammoo meebi uffata saniifuu dhaanamuu dandeessi. Walumaa galatti duubaan waan inni argerraa viidiyoon isaan har'a sanii jedhanii gadi hin bahan diraamaadha. Dhugaa viidiyoo kana ammoo yoo inni gadi bahee walumaan qabannee dhufna. Gochi kun gocha suukanneessaadha. Kallattii adda addaatiin waan biraati kara biraatiin uffata amantii of keessaa qaba. Ammoo gara kaaniin aayyoodha dubartiidha. Akkaataan viidiyoon kun itti dhufe iyyuu mee ilaala dubartii musliimaatiyyuu miti hijaaba uffatte malee deebi'anii ammoo dhiira iyyuu hijaaba uffatte malee dhiira ta'e jechuu boodara kan gartee waan saniin deemaatiin jiru. Amma jecha kiyya keessa beekan dubartiin musliiman ta'e yookiin ammoo dubartiin biraa uffata kana yookiin ammoo waa hojjetuudhaaf shira yoo hojjetuudhaaf kan uffattu yookiin ammoo dhiirri kan uffatu miti beeki. Viidiyoon kaleessa gartee faca'ee kan suukanneessaan nama hunduu dallansiise sunii fi kan isaan irra viidiyoon suni kana jedhaniitiin gadi baasan suni tokkoo mitiidha gabaabdumatti jechuudha ajandaan kenna. Cubbuu kana keessatti nutillee hirmaannuu hin qabnudha.
amma sabo lakki sheek samtu wateen dogon gol siise sheek tokkas godhee biti ammallee ajandaan jechuudha. Sheen illee bara fakkeenyaaf inni si nama namni information akka nefsan dogon gorsuu danda'a yookiin ammoo gartee viidiyoon inni jedhe sunii fi kun adda adda ta'uu danda'a nuti wanni irraa beeknu hin jiru. Dhugaan as keessatti hubatamuu qabu guddoon isii kanaadha. Dhugaa yeroo arganne walitti deebi'an abduu moobaala biraa haa qophii biraatti walitti deebi'utti nagaan naa tura.